Jaalala jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaalaa eessuma si argee jatantee laala jaalala 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 kan naqabee kan mucayyoo magaalaa jaalala jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaalaa eessuma si argee jatantee laala jaalala simayada ola simayada bula yaani keena qabee mucayyoo magaala awaash gamachete wallarra dhagee barbaadeetiin namnaan barbaachisuuf bahe argitannaa qaba dhabdan itti dhiisa isii dhabeen taa'u garaan na dadhabaa jaalala. Mucayyoo magaalti yasallarraa kaate Adaamaaf Bushootu keessa qaxxaamurte magaala guddittii. Sagaleen keessanii ammayyuu aartii keessa dhimmuma tarii biyyarraa fagaatanis haa ta'u malee sila muuziqaa kana Oman jedhu. Kaaseta kana keessa sirboota meeqatu jira? Sirba 10 na fakkaate. Yaa nu bariitiin faallee asuma keessa yaani yaa. Jaalala kan naqabee mucayyoomti magaalli sun eenyu? Dhugaa mucayyoon magaalli ariine dhaqqabne amma. Walloo yeedaloo waan sana eenyuti? Weellooni gabitu dalagee jalqaba isaa san booda walumaan qaqqajeelchineetuma sirbeani. Daawwattoonni keenya sirba kana hedduu beeku namoonni oodiyoodhaan sagaleedhaan jechuudha. Sirbi kun baay'ee beekamaadha Oromoo biratti sanaaf an kaase.